Ashama harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo arras viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalattin isaa abdiin qaba har'a jechuudha wanti nani qabadee dhufee shamarran biyya Arabaa teessanii yookiin immoo biyya garaagaraa biyyoota gudditan keessa teessanii jechuudha birrii keessanii dhiira bitattaniif ergaa guddaa isinii qaba viidiyoo kana gaafa dhaggeeffattan akka sammuu bal'aadhaan yookaan immoo sammuu keessan banaa gootanii na dhaggeeffatan abdiin qaba jechaadha. Maal jechuun barbaade gabaabumatti jechuudha warra isiniin galleef biyya san teessanii birrii keessa walitti qabattanii dhuftanii erga dhuftanii booddee immoo nama isiniin taane yookaan immoo qarshii keessanii dhiira bitattan jechuudha. An fakkeenyaaf umuriidhaan osoo caaltu akka caaltu osoo beektu waanuma qarshii qabduuf jecha jechuudha. Waanuma qarshii qabduuf jecha na jaalata jettee dhiira tokkotti maxxantee qarshii keessan kan fixxan shamarran hedduu qaaman kan beeku baay'ee jirtu kanaan hin beeknes hin dhabamtan jechuudha. Siniifan ergaa qaba. Ergaan kiyya maalini gabaabumatti birriin keessan badeera. Maal jechuun barbaade birriin keessan badeera gaafa isiniin jedhu birriin isin ittiin konkolaataa bittaniif birriin isin ittiin wanta adda addaa gootaniif mana isaa ittiin bareechistaniif mana isaa ittiin haaromsitaniif mana isaa ittiin ijaartaniif birriin isin uffata ittiin bittaniif birriin isin wanta garaagaraa faayidaa garaagaraa isa fayyadasuun badeera isin immoo ammarraa jalqabdanii odoo gara sammuu keessaniitti deebitanii birrii keessan erguu dhiistanii jireenya mataa keessanii jiraachuu jalqabdanii baay'ee natti tola jechuudha. Umurii kee hin beektu. Waggaa 30, waggaa 40, waggaa 50 ta'uu dandeessa. Dhugaa isin jedhu nama 2, 3, 4 caalaa kan beeku jira jechuudha. Seerumaan jechuudha. Namoonni akkanaa kun gorsa namaaf fudhatan, gorsa maatii isaanii dhaga'anii, gorsa obboleewwan isaanii, gorsa hiriyoota isaanii dhaga'anii gaafa miidhaman bicha bo'uudha jechuudha. Chaansiin isaan qaban. Egaa isinitti amma gorsa akkamii akkasiin gorsuun beeku maybe isin keessaa namni hin beekne jira jedhee yaadu jechuun ma fakkeenyaaf biddeen nama qubsu gundoo irratti ni beekama mitire jedha Oromoo yeroo mammaa kun fakkaate namni amma dhumaatti wajjin hin jiraattanis hin beekama jechuudha. Tokkoffaa dhiirri odoo caalee wayya umurii dubartiin dhiira caalurra hin jaalallee erga jiraate hin sobina uumaa tokko sobuun hin barbaachisu jechuudha. Jaalallee erga jiraate rakkoon qabu naamin isu waree laa bichaano bakka oduudha. Oduu irratti malee jireenya irratti hin jiru ani aga amma argees hin beeku naqunnamees hin beeku wanti nani beeku maalidha. Dubartiin tokko dhiira isa caaluuf ishee caalu umuriidhaan ishee caalu yoo heerumte jireenya nagaa wajjin jiraatti. Kana akkanumatti yaadanu miti unkaan umuriidhaan isheen caalteetii miti osuma caaluudhaa baatte umuriin isaanii waggaa 22 yookiin 30 yoo ta'e isheen waggaa 5 isa caalaa yaadde jechuudha. Waggaa 5 ol isa caalaa erga yaadde inni waggaa 25 ta'e isheen waggaa 30 yaaddi jechaadha. Amma dhiira waggaa 30 umuriin isaa waggaa 30 caalaa yaadde jechuudha. Kana jechuun immoo dubartiin xiqqoon qabdu akkuma sammummaa karratti jechuudha. Shamarran akkasii dursa hin beektu sila maalidha wanti isin hin beekne wanti isin hin beekne hin jiru fakkeenya foonuma beektan seentan jireenya akkasii keessa jechuudha. Maaliif namaa miti giddiidhaan jireenya akkasii keessa seenaa jedhee kan itti isin giddisee ofuma keessaniif fedhii keessanii kan seentan waan ta'eef ani wanta isin hin jedhu qabu. Ofii keessaniif garuu miidhaa guddaa keessa akkasiin jirtan akkanumatti isinitti himuu barbaada jechuudha. Dhiirri isin qarshiitti ergitan hiriyoota isaa wajjin obboleewwan isaa wajjin muudii isin irratti qaba. Isin garuu wanta beektan hin jiru jechuudha. Akkaatu umuriidhaan isa caaltu hin beeka waan ta'eef muudii irratti qaba. Qarshii kee garuu namni argatee jibbaare qarshii silaa namni kamiyyuu taanan bar ni nyaata. Dhugaa isin hin jedha anis nama naa kennu oduun argadheeti nan didaa qarshii inni isin diduu jechaadha. Akkasuma qarshii argannaan akkuma waan si jaalatutti aktii sii godha. Sin jaaladha siin jedha bakka akkanaa deemuu siif deemaa waan fee godhiyootti siif godha.
garuu booruu gaafa jireenya wajjin jalqabdan nafuu dheeraa maalii qabna ምናምን እሱ ትርፍ ነገር ነው ነፍሴ ማለት jireenya kee borii yaaddu innis ammaatiin isarraa qooddattu ምናምን ayyaadillalas fakkeenyaaf osoo bakka wal fuuneerraa intini maal jedhama firmaa ምናምን jedhama miti qabna maalii qabna ምናምን itti odoo yaadde ati isa caalaa fayyadde bar isa caalaa qarshiin kee isa caalaa babbadee jira isa caalaa si jala qarshiin kee bibittinnaa'eera kanaafiyyuu shamarran dhugaa rabbii gara sammuu keessanitti deebi'aa keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan dhugaa waaqayyo tokkoffaa isin gaa gizee 100 biyya arabaatitti deebitaniidhaaf habtaamiin taatanii argine hundumti keenya iyyuu deemneetu argine bakka argine wantuma adda ta'e tokko finneetuma wanta adda ta'e biyya arabaatiin dirjitii tokko banee kan odeessuu aga amma argine hin beeknu bakka kan aga amma eenyudhame qarshii biyya arabaatiin waan akkanaa godhadhee ምናምን jedhe wantuma guddaa argitanii beektanii yoo ta'es bakka caraqaa keessatti goojjoo takka ijaarratee mana iggaawwii ammayyuu ani biyya arabaa keessa deemee namni nani beeku nama dhiira argee too birrii isaanii kassareen arge malee nama birrii guddaadhaan waan tokko hojjetateetuma wanta guddaa rangeessis argeen beekuu dhiifama naa godha maybe nama waggaa 20 waggaa 18 waggaa 25 ምናምን jiraate ta'uu danda'a jechuudha namni wanta guddaa ittiin godhachuu danda'a saniin alatti jechuudha wantuma qusa xiqqishuu shamarran biyya arabaa birrii biyya isaanii biyya arabaatiin kan godhatan jechuudha kanaafiyyuu maaltu ganna giseen jedhe bisa maal daa barbaade maal ganna dareeti wanna ta'etti naqxu baalli xiqqaatti naqe min cabsita dhiifama naa godhaan yaadan gara biraan deemee jira innaa kana fakkaata siniin jedha kanaafiyyuu sammuu keessanitti deebi'a birrii keessan erguu dhiisa shamarran biyya arabaa jirtan umuriin keessan biyya sanitti deemee jira ofii keessanii akka maraafu taatanii akka waan meeqa taatanii qarshii kana argattanii too cal jettaniituma qarshii keessan biyya garanattis faffacaastanii fixna tokkoffaa bara baay'ee jiraatan harkitanii jirtan takka dhiiraa baajaajii bituuti takka dhiiraa uffata erguuti takka uffata wajjinii wal fakkaatu ani dhugaa siniin jedha rabbi waan sin ajaa'ibu keessa jechuudha warruma biyya arabaa deemaniituma jechuudha uffata wal fakkaataaf caammaa wal fakkaata uffata wal fakkaata caammaa wal fakkaata dhiiraaf ofii isaaniitii bitatanii jechuudha inna wanna t-shirtii wayii online irraa ajajee tan wal fakkaatu naa dhufe dhugaa siniin jedha ani nuffanne ofii kiyyaafis nuffanne namaafan kenna nama garagaraati fan kenna maalif seetan na dabbara bakka naas xallaa na surra kototan ta'ina nama tara nama safuun beeknen ta'ina dhugaa siniin jedha shamarran akkasii baay'istanii na aarsitu rab gowwummaa wallaalummaa miti hin argitan akkamitti akka madaamin teesse sin ajajjee waan meeqa taatanii qarshii argatanii hin beektan miti akkamitti taadaa egaa akkasitti dafqitanii argattan birriin isin argattan kun homaa isinitti fakkaachuu didee dargaggeessa kaleessa bartaniif birrii keessan ergitanii fixxanii too harka duwwaa keessanitti haftan dhiirri kun waanuma si fuudhee si wajjin hin bara dheeraa jiraatu sitti hin fakkaata oduma si fuudheeti jechuudha sirratti wannan deddeemne sitti fakkaata ati waggaa 40 waggaa 30 ta'e wanna si wajjin jiraatu si amanameetuma siif jiraatu sitti fakkaata akkamitti yaaddan dhugaa siniin jedhamee akkamootti yoo yaaddan dhiira kana amantanii too wajjin qarshii keessanitti ergitanii too uffata wal fakkaataa isa wajjin aroogit uffata wal fakkaataa isa wajjin uffattaati ati ofii keetifuu umurii sirra darbeera ati ofii keetifuu dulloomteerta biyya arabaatitti maaliif galteetu jireenya mataa keessa hin jiraattu maaliif ganaa dhiira qallabde maaliif dhiira uffata wal fakkaataa bituudha bara dheeraa jiraatta minni saraallee shaal salbaajisti ni gari maaluma si fayyada salbaajin wasi fayyadu qaba amna dhugaa siniin jedha gara mataa keessanitti deebi'aa yaaduu jalqaba bara keessaniif fixana biyya arabaatitti biyya arabaa teessanii jechuudha salbaajii gadi guurtan
Siifi abbaa manaa keetiif siifi abbaa manaa keetii wal fakkaataa caammaa wal fakkaataa qumxaa wal fakkaataa tisheertii wal fakkaataa. Ati salbaajii lakkaa inni dubartii asitti ittiin lakkaawwata birrii ati ittiin ergituuf.